amma isasin barreessaa turtan arganiit moo addatti si waamanii si gaafataniiru? Laakki waan ayyaamne waliin agarre jira. Haa xalayaadhuma waajjiratti isin dhufe jechuudha akkasii. Tole. Amma isin kana dura sochii garaagaraa keessa turtanii erga ministeera muummee Abiy Ahmed aangootti dhufan booda gara aangootti kan dhuftanii si'achi maal gochuudhaaf adeemsi keessan yookiin immoo kaayyoon keessan maal ta'a? Isa ilaalla kaa bullee ilaalla kun amma jarjaraan waa murruu miti innoo bullee ilaalla waan kaleessa deemaa turres eessatti maaltu tolee maaltu badeen jedhu gamaggamneeti deemna. Barreeffama keessan keessatti ministeera muummee Abiy jabeessitanii qeeqxan jecha armaneedhus dubbachuu barreessuu keessanii argee tarii maarraa madde kun? Dhuguma lakki kun naatoo namaaf hin qabani otoo ilmi namaa du'ee bineensi nyaatu waan paarkii haasaani otoo namni waan nyaatu hin qabne otoo namni beelaan du'aa jiru birrii amma gahuun masadaa ijaarani ammoo gaafa waraanni haa geggeeffamu jedhamu omaan hin jenne obboleeyyan araramanii uummanni keenya waliin ajjeesiin jennaani aangorraa na kaasani kun aramanummaa malee waan biraa ta'uu hin danda'u. Tarii amma dubbii keessaniin seeratti gaafatamuu danda'a jettanii yaaddu? Maal rakkoo maal qabaree kun seerri eessa jira seeratti gaafatamnu numaan gaafatamna hoo gaafatamne saniif immoo qophii. Duratti waa'ee paarkii naan jettan paarkii isaa masaraa mootummaa haaraa ijaaramaa jiru sana. Wanni kun akka dhufuu danda'u wayii akeektanii qophaa'aa turtan moo akka tasaatti aangorraa na kaasan jettanii yaaddu sen? Lakki kanaa olittuu qophii qabna nuyi kanaa qofa miti. Kanaafuu amma aangorraa ka'uun keessan waan eegaa turtanidha malee waan haaraa miti. Raajiin qabu. Erga isin argadhee amma akka nama akkamii yaadatamuudha barbaaddu isin akka nama siyaasaa tokkotti? Rakkoon hin jiru san tolchinee jira. Maalaaf isin gaafadhee amma isin mootummaadhuma keessa teessanii mootummaa qeeqaa turtanii waan akkasii kana dura hin baramne tarii baramuu dhabuunsaa kanatti nageesse balaa kanaaf na saaxilettanii yaaddu? Lakki sanii natti hin fakkaatu. Bilisummaan yaadaa qajeeltoo paartii keenyati. Innaa qajeeltoo saniin faallaa dhufuun ani amaneetumani qajeeltoo sana amaneetumani dubbachaa ture akkana. Kanaaf adeemsi ministeera muummee adeemaa jiran waan kitaaba san irratti barreessan faallaadha jechaartu? Wanni kitaaba san irratti barreessan tokkichi iyyuu isa bira hin jiru. Inni waan biraati jiruun isa. Akkamiin akkas jettan isin? Waan godhaa jiran argine kaa jaalala gaafa dura jalqabnu quban qabdan isin jaalala jennee dhiifama jennee nageenya jennee amma immoo yoo laaltan Itoophiyaa bakka hunda waraana jira uummanni gaafas wal jaalattu baay'ee nama wal jibbee jira. Kanarraa kaanee maala keenyaree kana malee. Amma obbo Taayyeen paartii siyaasaa mormituu yookiin immoo morkataa seenuu danda'u inni dubbachuu dandeenya si'achi jechuu kiyya. Kana sitti mee jira barii kana ganaan laala. Inni qabu maal inni aangoo guddaan tokko aangorraa ari'atamuun kan jedhuu fi obbo Taayyeen illee yeroo ammaa kanatti akkanatti jechee mootummaadhuma ofii keessa waggaa shanii fi jabeessee deeggaraa ture sababa sanaatiin maqaa adda addaallee dhaabbilee siyaasaatti baasaa ture nama dhuunfatti illee baasaa ture badhaadhina kana Surmaayyuu Abiy Ahmed caala kan badhaadhina leellisaa ture har'a deebi'ee immoo badhaadhina yookiin immoo biltsiginnaa maaliif komachuutti dhufe kan jedhu kan duraan isa beeku hiriyaasa akkasumas immoo wajjiniin hojjetaa kan turanii Dr. Milkeessaa miidhagaa ta'e kan qabadhee dhiyaadhee Dr. Milkeessaa baganaadhaan dhufte. Magaalaa kan eegdan isinis warri OMN jedhaniin fa'a galatoome. Hedduu galatoome egaa warri sirna sana keessa turtanii bifa adda addaati ati yeroo achi biyya keessa turtee sodaa guddaa tokko jirudha. OMN'tti tarkaanfiin tokko gaaf tokko natti fudhatame kana na dabarsaa jetteellee galfata nu bira keessee sana booda akka taatu taate jalaa baate. Amma Taayyee Danda'aa yeroo ammaa kana akkuma beekamu sittuu waa barreessatu ture yeroo sana wajjin hojjechaa turtanii baay'ee warra biltsiginnaa kana badhaadhinatti deemaa jirra jedhee warra leellisu keessaa dhaabbilee siyaasaa Oromoo adda addaa maqaa kennuudhaan namoota indiviijuwaalidhaallee maqaa kennuudhaan girrisaa kan jedhu kun kan dhufe Taayyeedha kan kenne garuu ammas naanna'ee immoo kan jedhamaa jiru muummicha ministeeraa Abiy Ahmed cubbama dhiigaa namaatiin laaqameedha amma jedhutti ga'e obbo Taayyeen. Egaa nagaan Pretooriyaatti warra TPLF fi mootummaa bilisiginnaa gidduutti ta'e Taanzaaniyaatti hojiirra ooluuf maaliif dadhabame? Kan TPLF walammatanii obbolaan lamaan walammachuu dadhaban jedhee advokeet godhaa ture booda kana jalqaba irratti egaa mana dan jedhee asitti namoonni
baay'een even iddanii laayivii dhufna jedhee dura ammam wanti kun dhugaadha kan jedhu taayee obbo Taayee naangorraa ari'atamuuni ammam dhugaadha adeemsi tamma jedhamaa kun kan kaanii maaltu beekamaa feesbuukii taayeetu akti ta'ee yookiin butameellee kan jedhan jira akka namatti dhiyaatu tokkotti maal nutti himta? Egaa Taayee faana quunnamtii hin qabuuni. Erga gargar baane erga gaafa xumuraa waajjira dhaabaatti qaama wal agarree Taayee dubbiin bilisiginnaa kun gaafii Oromoon deebisu darbee siruma Oromummaa dadhabsiisuu Itoophiyummaatti fe'uutu deemamaa jira jedhu irratti baay'ee wal falminee xumurarra amaneetti seeneera ni daamuus fudhadheera muummicha ministeeraas amanee fudheera yoo barbaade allayaa naanaa lixuu naan jedhee sana booda ani garuu allayaa naan lixuu hin danda'u jedheen adda baane gaafa xumurasaa kuma lama 2020 natti fakkaata 2020 gara caamsaa keessa natti fakkaata Hacaaluun utuu ajjeefamiin ji'a 3 dura waan kana waliin dubbatan eegasii waliin agarree wanni ani dubbachuu danda'u egaa Taayeen nama isaanitti amanee CV guddaa qabatee nama seenedha nufaana seenee nami hedduun Oppiidoon nama ta'uuf deemti sirni sun Oromoodhaa dalaguu danda'a jedhee nama hedduun illee ergasii amanee kan itti seenee dhugaa dubbachuu hafuura namaa kan itti hore garee muraasaatti seenne turre garuu dhaabni sun dhaaba seexanaati dhaaba hin fayyitu akka isheen hin fayyine dhabnee barree qofa miti gaa namoota akka biyyiin baatanii dhufan akka Lammaa Magarsaa faatu nyaatamee so wanni ani haasa'uu danda'u Taayeen kireedeenshaalii guddaa qaba dura nama waggaa 10 mana hidhaa keessa waa'ee Oromummaa kanaaf ture gara qabsoo waraanaatiinis yaaleera qabsoo karaa nagaas yaaleera Taayeen nama danda'u dhama'eera garuu booda gaafatti seennu kireedeenshaalii guddaa qaba dhugaa nama afaan Oromoo qajeelchee haasa'u nama eenyummaa Oromummaa kanas jabeessee qaba Waani gootummaa ni qaba doo dhageetti itti amannaan garuma sanaan itti deemaa jechuudha. Waan sana qabatee inni itti fufee nu keessaa harcaanee erga nuyi keessaa baanee ana Lammaan namoonni beekamoon erga keessaa baanee namni hedduun Taayee kana laaluudhaan Taayee kanaan laaluudhaan bilisiginnaan Oromoodhaa hojjetti kan jedhamu iyyuu sababa Taayeen achi keessa dhaabbatuun kireedeenshaalii CV guddaa qabatee inni dhufe kanaan bilisiginnaan Abiyyi baay'ee fayyadameera. Adoonnoo amma irra ga'ee waan inni obsuu dadhabeef hin beeku Abiyyitu baay'ee fayyadame Taayee caalaa Taayeetti fayyadamee Taayeetti dhimma bahee wanni Oromoon hin taane jiru namoonni hedduun illee garaa hiranii mootummaan kun keenya Oromooti wanni jechisiisu kuni waan Abiyyi hojjetu tun ta'in namoota waan sana translate godhanii fi Oromootti achi as dubbatan dargaggoota hedduu qeerroo hedduun garaa hiree kan gidduutti murteessuu dadhabameef sababa Taayeen kun achi keessatti hafuunsaa uummata Oromoo baay'ee miidheera har'a gaafa Abiyyi obsa xiqqoo dadhabee obsuuma dadhabee torban lama isaa obsuu dadhabee torbee tokkorraa obsuu dadhabee marii kana nagaan fudhadhaa Daar es Salaamitti wanni jalqabame sun itti fufee dafaa uummanni keenya gadadoo keessaa ba'an gaafa inni jedhu yeroo tokko maal namni yoo kiritisaayiz godhu yoo si keekee maaliif ari ati nama hin qeeqamne jechuudha nama hin qeeqamne nugusti isaanii kun obsuu dadhabeetuma gaafa xalayaa kana kennuu fi ati sirnichi maal akka inni fakkaatu kana booda namoonni garaa hiran hunduu waan jiru ifa kan godhu natti fakkaata kana booda tarkaanfii takka Taayeen fudhate kun gara Oromoodhaan nan dubbadhu kana yootti kan fufu ta'ee eenyummaa Abiyyiin namni hundi ani dubbadheera
gaafa jalqaba OMN dhiyaatterraa kaasee Abiyyi na waamee waan inni naan jedhe sa'aatii lamaan walakkaadha waliin dubbannee dhumarra waan albeenni naa kaasee kan hunda dubbadheera. So akka kan yaadutti isa xumuraanatti fakkaata kirrii biltsiginnaa fi Oromoo gidduu jirtu wayii waan xalayaadhaan kutinatti fakkaata. Gaariidha. Taayyeenis yeroo dheeraadhaa fi kirrii Oromoo fi viidiyoo yookiin biltsiginnaa jidduu jiru yeroo baay'eedhaaf innis kutaatuma ture. Amma inni ministeera nagaati deetadha. Taanadha jechuudha. Ministeera nagaati kan jedhamu. Ministeerri nagaa tokko immoo aangoorraa ari'amuun taanaallee yoo ta'e. Mee hiika isaa irratti adeemu nuti Taayyeen ka'uu eebiluu ka'uu sanaa miti inni guddaan maal hiikoo maalii qaba wanti kun kan jedhu irraa mee haa jalqabnu sana booda kan biraatti deemna. Maal inni kan namni akka Taayyee kuni kan biltsiginnaa eenyumaa caala faarsaa ture akkuma maybe akkuma warri kaan achi keessa jiranii kan maammaa Olaattaa Hordofaa jedhe sana yeroo baay'ee gara maammaa sanatti baanaa jedhee nama dubbataa turedha. Muummicha ministeeraa immoo akkuma kaanii surma yeroo tokko waaqa akka waaqatti akka namni sagadu warra lallabaa turedha. Maal namni akkanaa achi keessaa ba'uun akka biyyaattis haa ta'u akka Oromiyaatti walumaa galatti siyaasa biyya sanaa keessatti hiikkoon isaa maali? Hiikoo guddaa qaba Dajanee. Taayyeen biltsiginnaadhaaf dubbii himaa afaan Oromoo qofa miti. Damee afaan Oromoo qofa miti kan Taayyeen qabatee ture. Itti mi'eessees itti tolchees waan Abiyyi hin qabnes itti dabalee uummata Oromootti gurguraa fi tureera. An akka kootti biltsiginnaan of galaafate. Tokko akka paartiitti kana booda biltsiginnaan keessumattuu akka amma naannoo Amaaraa bushaan jiran mataadha. Oromiyaa keessattis raawwateera jechuudha. Biltsiginnaan hin jiramoo hin jiru wanti na gaafatte biltsiginnaan hin jiru. Dhumateera raawwateera amma namoonni. Namumti biltsiginnaa keessaa afaan Oromoodhaan barreessu jiru. Jecha gaggabaabduudhaan biltsiginnaadhaaf waan meeqa waggoota 5 darbe kana kan hojjetee fi kan akka Taayyee biltsiginnaan hin argattus xumuratte. Egaa maal jechuudha hiikkoon isaa namni kun ministeera deetaa isteet ministeeriidha aangoo guddaadha ministeera nagaati sababa itti kaasameef hin ibsamne akkasumatti xalaa wayiitiin kaatee jedhameeni sababni immoo beekamaadha. Gidduu darbe keessatti waraanni bilisummaa Oromoo fi mariinii waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti eegale suni fashaluun qabu nagaan uummataaf haa dhufu jedhee irra deddeebi'ee boodarra itti cimsee gaafiin Oromoo masaraa bareechuun turre paarkii ijaaruun turre waan jedhu sitti daddabalee booda wanti sun dhaqee gara kanatti fide. Kana keessatti gaa tokko caasaan mootummaa kana booda caasaan mootummaa Oromiyaa kana booda mootummaa PP shirifraa fi Oromoo tokko of keessaa kan qabne agarsiisa. Dhimma Oromoo tokko namumti itti dubbatu seenaa Oromoo namni beeku tokko caasaa biltsiginnaa keessatti. Mi'aa qabsoo bilisummaa Oromoo kan beeku namni tokko biltsiginnaa keessatti. Seenaa Oromoo qajeelcheedhuma namni beeku hin jiru. Abiyyi kaasee haga Shimallisii kaasee haga eessaatti namni waa'ee Oromoo saba sobanii uffata aadaa uffatamu namni kaanuu sabni kaanis haa uffatu rakkoo qabu. Garuu dhimma Oromoo irratti namni waa tokko beeku kana booda hin jiru. Kana jechuun hiikti isaa Oromoon bilisa bahee jechuudha. Propagaandaa biltsiginnaa. Caasaan mootummaa kana booda yuunifaayi ta'aa deemaa jechuudha. Gar tokkotti deebi'aa dhufaa jechuudha. Maanni walitti dhufeenyi biltsiginnaa fi uummata Oromoo gidduu jiru citeera. Silaa kan cituu qabu tureera. Nami hedduun dhama'eera wanni sun sirrii miti.
jalqabaa kaasee namni hedduun sababa kanaatiin hidhamanii dararamanii sana keessatti waan baay'eetu ta'ee adeemsa keessa nusi hineerraa waan meeqa dubbanne dhumarra garuu the last ministeera nagaa tokko waan nagaan haa bu'u Oromiyaa irratti waan jedhuu fi waan ari'ameef tokko uummanni Oromoo kana booda gar tokkotti itti deema jechuudha. Bilchiginnaan paartii nama dhuunfaa fedhii nama dhuunfaa wayiitiin uumame qofa akka ta'e hin baramaa. Lammaffaa inni murteessaa garuu Abiyyi nagaatti akka hin amanne jala muree agarsiisa. Nagaadhaan waa furuudhaaf qophii akka hin taane jala muree Abiyyi haga ofii isaatii ajajee si muudee si buusutti qofa si faana jiraachuu hin danda'a. Ati immoo nu Chako kuma moy jettee dhaqxee qalabatii isaa qubeellaa isaa dhungattee yoo dandeesse immoo dhukatti kuftee yoo amma sana akka sana yoo deemte ta'e itti fufte waliin jiraatu. Sanaa ala sanan gootu taanaan jiraattu jechuudha. Kana jechuun maal inni